Dhalaadhaan siin jeebo. Dhiira. Maaliif bu'aan hin gartuu dhalaadha? Harmaan qabdu kaa. Harma eessa? Keessa? Kaachii ta'u. Bakka tamiin baamee na agarsiisi. Unaachi kaa. Harma moo? Ni baasaa bootaan baasu deema ijoollee xixiqqoo amma 15 gadiiti. Ganaan baasaa bar. Ganaan baaftu. Ganaan baasaa harma kanallee ganaan baasa. Ani immoo dhalaadha. Dhalaa miti dhiira. Yoo namni huccuu tana ofirraa baasee si agarsiise hoo? Egaa hordoftoota chaanaalaa keenya Boonsaa TV bartaatan hundi keessanuu har'aan tana gaaffii deebii Boonsaa TV gaafachuudhaaf qophoofnee jirra. Sa'aatiin kun dhalaadha siin jedhi namni guddaan dhalaadha siin jaa dhala moo maali? Isa baanta moo na baanta? Siin baan. Si baanaasa? Siin baanoo? Na baanta? Hayya. Dhala siin jaani? Dhalaadha siin janga. Akkamitti? Namni irra guddaan dhaluma siin jaa matuma kee kana laalee. Mataa kana laalee? Mataa bara akkana gammagarsuun bareedduudha. Maaliif yoo akkana kara samii ol magarsitee jala kana cirte bichaadha haraami malee akkana galluuceessituun akkana filtee akkana shaaga godhuun kun inumaa bareedaadha jechuudha. Hin dhorkitu maaliif shari'aan teenyalleen hin dhorkitu jechuudha. Jala kana cirtee mataa guututti magarsuu hin dhorkitu. Garuu jala kana cirtee gubbaa kana jala kana ol suuqxee akkas godhuun san hin ta'uu jechuudha. Dhorkaadha. Saniifuu ammallee gurra kana bira gakkutus shari'aan teenya kan akkana qabeetiin irraa mura. Inshallah akkana qabeetiin irraa mura amma shari'aan teenya waan gurra kana bira yoo gakkutellee hin hayyamte waan taateef. Saniifuu gaa namni dhalaadha siin jiru sun dhiiroo maal narratti harkee akkas jaa? Harmallee hin qabu. Matuma kanaani dhiiroo dhalaadhaa jaa. Irra guddaan. Awoo atoo akkasuma jettamu dhalaadha jettamu dhiira jetta? Dhiira. Ammoo dhiiraa miti dhalaadha. Dhalaadhaan siin jeebo? Dhiira. Maaliif bu'aan hin gartuu dhalaadha? Harmaan qabdu kaa. Harma eessa? Keessa? Kaachii ta'u. Bakka tamiin baamee na agarsiisi. Unaachi kaa. Harma moo? Ni baasaa bootaan baasu deema ijoollee xixiqqoo amma 15 gadiiti. Ganaan baasaa bar. Ganaan baaftu. Ganaan baasaa harma kanallee ganaan baasa. Ani immoo dhalaadha. Dhalaa miti dhiira. Yoo namni huccuu tana ofirraa baasee si agarsiise hoo? Dhalaa miti dhiiruma. Dhalaati maal faan beeytame? Harmaani kaa. Ammaasoo? Mataa. Ammaasoo? Direen beeka qaama. Diriyaan beeyta? Eeka. Diree hogguu kaayyad? Duuba an diree beekaatiin firraa mana dhiisee bar. Hin qabdu. Hin qabu? Akkana gaa hordoftoota keenya gaa ijoollee shawwaduun hin danda'amu. Dhiira waan taateef an dhiira dhalallee miti gaa warri akkanuma laaltee dhala jettu beekadhu immoo an dhiiraan siin jee. Hayyee gaafii takkaan si gaafadha. Ati dhala jaalattamu dhiira irra jaalattame? Dhiira. Akkamitti? Akkanumatti. Maaliif dhalaan jaalattu? Dhalaan hin fuudhanii bar. Ati fuudhe kaa. An fuudhuuf ni fuudhanis. Haadhi amii fuudhe akkas taate. Akkamitti? Akkanumatti. Ati hoo hin fuutu booda gaafa guddatte hin fuutu? Ani fuudhe. Maaliif? Tamaariin karaata. Tamaarii qaraata? Barnoota wandaatam aayizoo akkana gaa tamaarii qaraata. Maqaan keenyu siin jaan? Uzeefa. Uzeefa. Uzeefa eenyu? Mikaayil. Uzeefa Mikaayili? Anoo eenyu maqaan kee? Boonsaa. Boonsaa maali? Boonsaa eenyuti? Boonsaa Ibro. Achi jettee gaafatta? Achi jettee gaafattee laas jettee himta. Ifiin beeyte moo namaa sitti hime? Ifiifin beeka. Namaa sitti hime ta'a. Kijibeen kijiba Faraddu. Rabbiin kijiban jaalatu. Rabbiin kijiban jaalatu. Nama gurguddaa ka fuudha ga'een baana bar. Jajjaba osoo sin ta'in nama fuudha ga'e akka kijaa kana faadha. Maal haa godhan dhaamtaaf? Akkam jette?
Maal godhan dhaamtaaf jette? Maal nu dhaamtame? Fuudha birraa dhiichaadha. Hayyee. Tamaarii qaraadha. Fuunii uumaa namaan godhu jechuudha. Akkana gaa. Hayyee gaa hordoftoota keenya gaa mucaan xiqqaan kun wanni nu dhaame booda gizee bakka geesse numa fuuta. Saniifuu gaa barnootaaf kana akkan dhiifne waa hedduu hin shaakalamina kara barnootaa deebi'aadha jaa. Maqaan namichaa kana maqaan isaa Huzeefaa jaaniin gaa. Huzeefaa mee Huzeefaa? Atammoo umriin deemee qabee? Jaa moo? 12 moo? 12. 12 geenye? Subscribe jime. Ayo hordoftoota Boonsaa TV warri taatan. Hundi qayyanu seebilaas kimaarreen. Seebilaas kimaarreen. Seebil kaalee nu godha. Mee subscribe ji. Seebil kilaa. Subscribe ji mee. Seebil kisaa. Subscribe. Seebil Subscribe. Subscribe. Jette. Subscribe. Like share nu godha. Maal si godhan? Boonsaa TV. Akkana gaabo. Hayyee gaa hordoftoota keenya chaanala keenya Boonsaa TV akkuma Huzeefaan jeetti subscribe like share godhuu hin dagatina. Mucaan xiqqishaan kun laga waa hedduu isin dhaamee jira gowwoomsuu hin danda'amu jechuudha. Haanaati dhalaadha naan jaa inni immoo dhalaa miti jaan beekaatina isa laaluudhaaf jechaanis dhalaadha jeeni inni illee dhalaa miti dhalaan harma kana baafti. Saniifuu ati harman qabdu naan jee jira gaa.